السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكم جرتن دعوتوتن كي يا جالة مفكبة جمو بك جرتن تي نجا أفرح من ربي سني وجنين هاجرات وسنين جتا هرا فيديون هرا سني قبل وفي دواء آري تجتورا آري يوكا رفيسا اسو عمرين صدوما هندبرين رفيسا أدي نوتي مرجو جتورا akkamitti haala salphaa taheen akka nutti hin dhufnes of eegnaa yoo nutti dhufee jiraates akkamitti ofirraa balleessina kan jedhu inshallah haala salphaa taheen waan hedduutu jira wanni aarrii ofirraa itti barreessanii har'a mee kan jalqabaa viidiyoo yeroo jalqabaatiif hojjetu jira kan aarrii balleessu yookaan rifeensa adii ofirraa gara gurraachaatti jijjiiru jechuudha wahuma hedduu salphaa taheen jechuudha. اسمه مستشفى ديمو يوكا وان غرغرا وارفيس ادي بلسو قرا شريعه يوكا دين اسلامان وفين هيا منين اسون تاني وهما نيانو في وهما غراك يتشينون اكمتي هذا سلبان في الرابع ليس كان جد وجين لا ان شاء الله اكسمت تلو ابدين قبا اسانس مال برباكسن نسكافيه يچودا نسكافيه yooka buna gurraacha jechuudha buna gurraacha buna nuhi dhugnu jechuudha kanuma qabdan fayyadamta jechuudha hedduu salphaadha aarrii ofirraa barreessuun dirqama miti akkan ani yaadutti garuu yeroo isaa eeggatee isa dhufu jechuudha isuu ati amata 30 hin geenye yooka amata 25 fi 35 jidduutti akkanumatti aarriin dhufu hedduu hin ulfaata ofirraa balleessuun dirqama natti fakkaata kuni ilaalcha kiyya yoo kan 45 fi 50 akkanatti dhufe immoo aarriin bareedina kabajaadha rakkoo qabu natti fakkaatu inshallah akkamiin fayyadamna ka jedhu walumaan laalla inshallah akkasinitti tolu abdiin qaba akkamitti karaa akkamiin fayyadamna kan jedhu sinumaan agarsiisuudhaa fi waa xiqqoo hojjedha isin immoo dhiiraafillee tahaa dhalaafillee tahaa namuma hundaa fi sin agarsiisuudhumaa fi akkanatti dura niskaafee haga rifeensa keetii yoo dhiira teetes fal'aan 2 fal'aan 3 haga rifeensa kiyyaa nageehaa sirriitti naaf dibaa haga jettee yaaddu jechuudha akkanatti laymuun dhugoo yookaan xuuxoo finnaa akkanatti eegamurree nuusa wantoonni aarrii ofirraa balleessuudhaaf ta'an waan tabi'ii yookaan kiimaawii of keessaa hin qabne waan mana keenya keessa jiran waan hedduutu jira kuni isa jalqabaati inshallah paartii qabaachuu hin dhabu viidiyoo lammaffaa fi sadaffaa itti hojjannaa walumaan laallaa siin jedha har'aaf niskaafee fi dhugoo qofaadhaan akkamitti akka rifeensa keenya adii miti yookaan jirbii fakkaatu ta'e akkamitti rifeensa keenya noormaalii gurraacha sanitti nu deebisaa yeroo tokko qofa fayyadamuun hin ta'u itti deddeebi'uu qabna yoo dandeesse yoo siif mijjate dhiira ta'ullee dhalaa ta'u siif mijjannaan guyyaa hunda dibachuu dandeessa miidhaa fiduu hin qabu hin bareecha maleedha yoo siif hin manne guyyaa tokko fayyadamaa guyyaa tokko dhiisaa jechuun yoom laa jechaadha akkasanitti akkamitti fayyadamna xariiqni isaa waa biraa waa takka waan itti dabaltu hin qabdu niskaafee fi dhugoo qofaadha jechuu kan ati barbaaddu akkasanitti fiddee eega akkanatti walitti makteen booda agartanii kana fakkaata xiqqaadha ani kan hojjedhe wahuma xiqqoodha sinin mul'atee yaada anis sin agarsiisuudhaafi hin fayyadamu waan ta'eef jechuudha akkanatti eega finnee rifeensa keenya sirriitti akkanatti harkaan akkana kaasuudhaan sirriitti rifeensa keenya isuu akkanumatti walirra bu'e sun taane habbaadhaan akkanatti qabneefaa xiqqoodhaan walakkaa haga fiinxee jechuudha buqqee rifeensa irraa kaasnee haga fiinxeetti sirriitti wal qaqqabsiisnee dibnee achi booda kiisa laayiloon owwaa taheen hidhanna jechuudha sa'aat akka taa'uu dandeessa taa'i rakkoo tokko qabu 2 taa'i 3 rakkoo qabu nus sa'a rakkoo qabu daqiiqaa 30 ta'us rakkoo hin qabu garuu akkuma turu faana
faayidaa ati barbaaddu irra qaqqabatte jechuudha. Obsitee yoo kan dibattee teessu ta'e jecha. Yoo yeroo hundan dibadhaan waan ta'eef rakkoo hin qabu. Daqiiqaa 30 40 taa'ee dhiqadheetas rakkoo takka hin qabu jechuudha. Akkasan inshallah akkasinitti tolu abdiin qabaa. Kan biraallee isiniifin hojjedha waan hedduutu jira waan hedduu dinqisiisoo ta'an jechuudha. Rifeensa adii gara gurraachaatti jijjiiruudhaaf waan xabi'ii tahanii waan normaalii tahanii jechuudha. Inshallah viidiyoo dhufanillee kan waliin laallu ta'a kanallee irraa fayyadama. Yoo isinitti tole subscribe like share naaf godha. Warreen na jajjabeessaa jirtan hedduun sin jaaladha sin kabajaa naaf galatooma siniin jecha. Warri haaraa taatan immoo subscribe godhuudhaan warri haaraa taatan inshallah yaada yoo qabaattan koomenti jala naaf ka'a siniifin hojjedha. Baga nagaan naaf dhuftan isiniin jedha. Viidiyoo biraa haga walitti deebinutti إن شاء الله نجيان نفطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.